EPRDF falmaa mirga hiree murteeffannaa ta'ullee hojiirra oolmaa isaanii balaaleffataa jedhee barreessee ture Andriyaas Isheete. Yaadi Andriyaas dhugaa ta'uu muuxannoo biyyattii keessatti sabooti bulcha EPRDF jalatti dabarsan ragaa guddaadha. EPRDF mirgicha harka mirgaan hiixatee harka bitaan deebifate. Kun haxxummaa fi sadoo siyaasaa heericha duubaan deemsisuu isaa mirkaneessa. Haxxummaa fi sadoon kun heericha keessatti haalaan mul'ata. Akkuma kutaa olaanuu keessatti ibsuuf yaalame finni federaalaa akka lamaan tolfama. Tokko saboota yookaan finnoota durumaan birmadummaa matayyaa qabantu walitti dhufee waldaa bulchiinsaa fedha irratti hundaa'e utubata. Addaan jiroon ofiin bulummaa isaanii sharafanii kan walitti dhufanis weerara alaa yoo sodaatan, bu'aa dinagdee fi dhageettii siyaasaa waldicha keessaa argamu yoo caalsifatan, haalli siyaasa lafqaa yoo dirqisiisee fi kanneen kana fakkaatan irraa ka'anii ta'uu mala. Federaalummaan akkanaa hundee jabaa fi dandamannaa yeroo dheeraa qabaata. Ijjima marii fi marabbaa keessaa qaanqeen dimokiraasii atoomaa fi hafuurri gabii utubaa sirna federaalaa ta'a. 2. Sirna duraan tokkeessaa fi murteessaa yookaan impaayera yookaan ammoo akka Afrikaa keessatti mul'ate dagaa koloneessaan dhiisee deemee diigumsarraa hambisuuf jecha aangoo wiirtuu tuulame bulchiinsa gadiif qoodaa sansakkaa finnichaa federaalatti geeddaruudha. Finnooti miseensa federaalaatti kaadhimamanis yookaan dhandhoonamanis irra jireessi isaanii mootummaa wiirtuutiin morodamu yookaan eebbifamu. Sabooti walitti hidhaman yookaan walitti dirqisiifaman waan gubbaa itti fe'ame fudhachuu malee filannoo biraa hin qaban. Kanaaf dimokiraatummaarra abbaa irrummaa, atoomarra goolii, marii fi marabbaarra humna afaan qawweetu mallattoo eenyummaa federaalichaa ta'a. Finni federaalaa Itoophiyaa haguuggii lamaanuu ofirraa qaba. Seensa irratti nuti sabooti, sablammootii fi uummattooti Itoophiyaa yeroo jedhu sabooti of danda'oo fi birmaduu ta'an fedha isaaniin walitti dhufanii waldaa waloo ijaarrachaa jiraachuu addeessa. Kun garuu bu'uurumarraa soba. Dhugaan ture impaayera Eertiraa hir'iste caalaatti akka hin bittinnoofneef mataa walitti qabanii walitti dirqisiisanii tursuuf ifaajee ijibbaata dhumaa taasifamedha. Irra jireessii saboota, sablammootaa fi uummattootaas birmadoo waan fedhan murteeffachuu danda'an osoo hin taane kolonoota impaayeratti turan. Mirgi hiree murteeffannaa kolonoota kanaa daangeffame caasaa federaalichaatti dirqisiifaman. Eertiraanis taanaan bilisummaa ishee humnaan mirkaneeffatte malee namni tokko tolaan eebbiseef hin turre. Kolonooti hafan hanga uummata Eertiraa humnoomuu fi irroomuu hanqachuu isaaniitu federaalatti isaan hambise. Kolonoota sana keessaa Oromoon tokko. Fakkeenyaaf saba Oromootiif gaaffii salphaan bilisummaa Oromiyaa moo federaalummaa Itoophiyaa filattaa jedhu hin dhiyaanne. Sabni filannoo salphaan kun hin dhiyaatiniif jigee bahee federaalummaaf kakatee yoo jedhame qoosaa caalu ta'a. Federaalummaan Itoophiyaa gubbaa gadi fe'amuu isaatiin hawwii sabootaa hankaakse. Akkasitti hawwii sabootaa erga hankaaksee boodammoo ati birmaduudha ittiin jedhe. Birmadummaan sabootaa, sablammootaa fi uummatootaa seenessa sobaa ta'uu, aangoo heera baasuu dhabuu mana maree federeeshiniitiin saaxilama. Birmadummaa sabootaatti aanee qoosaa biraan walqixxummaa finnootaati. Federaalummaan Itoophiyaa afaan qawwee jalatti bocame. Jijaa fi fafa, gaarummaa fi hammeenya, abdii fi yaaddoo kanneen kana fakkaatan inni qabu irratti sabooti hin mari'anne. Hayyama yookaan diddaa isaa ibsachuuf homtuu sagalee hin kennanne. Hireen sun afaan qawweetiin hankaakfame. Heerris tumame. Heerichi asoosama dheeraa adda bilisummaa uummata Tigraay ta'us itti jiraachuun inuma danda'ama. Garuu qaamni heerichaa barreesse osoo halluun isaa hin qoorin gataa kosii keessatti darbatee humnaan bulchuu filate. Gabaabumatti adda bilisummaa uummata Tigraay heera kan tumate itti jiraachuuf osoo hin taane qaama yookiin sagantaa hololaa godhatee ittiin nama raatessuuf akkasumas hawaasa sab gidduu gowwoomfatee beekamtii fi fudhatama gonfachuuf ture. Kanatti milkaa'eera. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin EPRDF federaalummaa caasessuu qofa osoo hin taane dimokiraasummaa gadhaabuufis kakatee ture. Jara lixaaf ergamee ilaalcha isaaniin cuuphamuuf yeroo murteesses kanuma waadaa seeneef. Addi bilisummaa uummata Tigraay duraan ilaalcha kooministii keessumaa ammoo kan mataa Albaaniyaa Elver Hojiyaa dhugeeffata ture. Booda diirni kooministootaa goolamee burkutoofnaan halkanuma tokkotti bishaan gabaa walabaatti of cuuphe. Addi bilisummaa uummata Tigraay gaararraa fakkeessummaan kennaa guddaa ta'eef ture.
Jarri lixaas naannaa gaanfa Afrikaa kana to'achuuf keettoo amanamaa adda bilisummaa uummata Tigraay caaluu hin arganne. Dubbeen kooministummaa isaatis ta'ee shaakalli abbaa irrummaa inni filate leelloo lixaa isa hin dhorkachiifne. Hidhatii adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay kakuu mirga ilmoo namaa fi dimokiraasii irratti hundaawe. Kakuun kun humnoota sab gidduu duratti seename. Booda adda bilisummaa uummata Tigraay kakuu diige. Akkasis ta'e aangawoota sab gidduun caalaatti leellifame malee hin komatamne. Dogoggora xiqqaan bakka kaanitti obomboleettii dheekkamsaa kaasisu adda bilisummaa uummata Tigraay bira gaafa gahu calleensaan bira darbama. Kun akka malee isa bokoksee humna hin uggamne taasise. Oromoo fi jarri kibbaa kolonaawoo Itoophiyaa ta'uun dhugaadha. Yeroo dargiin kufuu harcooyin kolonii golee addunyaa keessaa dhabame gaanfuma kana qofaa lubbuun keessa dhahata. Itoophiyaa keessatti gaaffiin kolonootaa keessumaa kan Oromoo fi jara kibbaa hanguma kanneen Biriitaaniyaa fi kolonoota ishee gaaffii sab gidduu ture. Kan Oromoos gaaffii sab gidduu ta'uu qaba ture. Koloniin qaccee sanyii yookaan amantii hin moggaafatu. Kolonii adiin bulchee gaaffii hundaatti fudhatame, kolonii gurraachi bulchee ammoo tuffatame yookaan akka waan dhugaa hin taanetti bira darbamuun daba murtii sanyiitiin bira darbamuudha. Oromoo irratti daba kanatu raawwatame. Oromoon humnaan federaala jalatti dirqisiifamuu qofaa miti. Dhaaba fedhuu fi dantaa koo iddoo isa jedhee itti amanu jala hiriiruuf illee mirga dhorkame. Adda bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti. Adda tokkichaa fi hangafa hariiroo Oromoo fi Itoophiyaa gidduu takkaahuu qajeelchuuf yoo dadhabe gaa'ela kolonii hiikkachuuf ka'edhas. Dhaaba kallacha Oromoo wayyaba iddoo sukana moggaatti fo'anii dhaaba saba bicuutti waan hallee dunuunfatanii kennuun dogoggora seenaan aangawoota sab gidduuf dhiifama hin goone ture. Daafii kana geeddarama dargii booda hawwiin kolonootaa hankaaksame federaalummaanis ta'e dimokiraasiin abjuu ta'ee hafe. Kolonummaan guboo hidda dheereffate Oromoo irratti ta'e. Akkasiin koloneessaan Amaaraa koloneessaa Tigreen bakka buufame aadaa fi mala impaayeratti itti fufsiise. Federaalummaan Itoophiyaas xarangaa'ota Tigraay harkatti olaantummaa Tigree gadhaabe. Adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaboti maxxannee mana tokko waliin ijaaran gurmuu bulcha yeroo ta'anii ba'uuf yeroo ittiin fudhanne. Bulcha yeroo jalatti aangoon, dinagdeen, qabeenyii fi carraan bicoota ulaagaa kamiinuu dantaa saba bal'aa iddoo osoo hin dandeenye harka seene. Weedduun sabdaneessummaa, qooqdaneessummaa, addansamaa dimokiraasii kanneen kana fakkaatan booda keessa qabbanaawaa dagatamaa darbees hacuucamaa dhufe qooqa dheekkamsaa farra guddinaa farra dimokiraasii dhiphoo shororkeessaa diigduu fi kanneen kana fakkaatan itti geeddarame. Mallas Zeenaawwi Naapooliyoon Joorji Orwell nama yaadachiise. Mallas warraaqaa sochii barattootaa keessatti eenyummaa isaa qorsiise ture. Hariiroo Itoophiyaa fi saboota gidduu jirullee nama sirnaan hubatee jedhama. Roorroo baachuu didee qabsoo hidhannootti bobba'e. Booda hireen seenaa harka isa buustee impaayera itti fincile irratti deebi'ee mataa ta'e. Mallas nama beekumsa, dandeettii siyaasaa, arrab qareessummaa fi haxxummaa wal faana gonfate jedhamee leellifamas. Gaafa mangistuu harkaa ulee aangoo butatu geeddarama guddaa argamsiisuu baatullee akka isa duraa bulguu nama nyaataa roorrisaa fi abbaa irree jibbisiisaa ta'a jedhee namni ciicate muraasa. Mallas galfata nyaatee warra isa abdatellee qaanesse. Mataa impaayera cunqursaarra ta'anii dimokiraatawaa ta'uun akka hin danda'amne nama hedduuf dafee galuu qaba ture. Hanga amalaa fi aadaan impaayeraa hin geeddaramnetti abbaa feete achi kaa'ii aangoorra turuuf abbaa irrummaa shaakaluun karaa tokkicha baratamedha. Impaayera dimokiraatessinaa hariiroo isaa geeddarree saba bal'aaf oolchinaa kan jedhu abjuu sobaati. Impaayerri shinfillaadha. Hanga miicamtu hin qulqullooftu. Barattooti raaja Leeniin dhugeeffatan raajichi du'ee ganna 50 boodallee dhugeeffannoo sana hojiitti hiikuuf ifaajuu hin dhiifne. Jaarmaa guddeessa hallee dhuunfataa kan miseensoti isaa gubbaa hanga gadiitti somba tokkoon harganuu fi ujummoo tokkoon hafuura baafatu utubuun himtee raajichaa keessaa tokko. Jaarmaa guddeessicha tokkicha kallacha qabsoo humna maleeyyii fi aangoo maleeyyii gurmeessuu fi qindeessuuf irroometti fudhatama. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin EPRDF masaanota aangoo ofirratti ciichatu erga of biraa balleessee dhaabota abukaakkee maayii hin baasne lallaaftuu, yelbattuu fi luusuu taate addansamaan hawaasa bulchuu fi kan sab gidduu ittiin sobuuf gombisaa ofii hirrisee isaan sooraa hamaamota filannoo isaan tolfate. Abukaakkoti sunis tibbuma filannoo akka simbira masqalaa argamanii dhabamuu malee humna horatanii aangoo butachuuf warra of kaadhiman hin turre. Kanaaf addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin EPRDF kootama tokkicha filannoo lufee fi dhufurratti aangoo irratti argamu ta'e.
Adda Bilisummaa Uummata Tigraay dhaaba uumamaan shaakala dimokiraasii qabu miti. Aadaan hawaasa keessaa biqilees sana hin eeyyamuuf. Dhaabichi riphee lolaa ta'ee dhalate. Kan inni itti of leenjises waraanaan injifatee aangoo butachuu malee dirree dimokiraasii keessatti dorgomee injifachuuf hin turre. Dubbeen seenaa isaatii kun amaloota inni boodana agarsiiserraa haalaan mul'ata. Akka dhaaba riphee lolaa ture tokkootti miseensota isaa dabalatee waa hunda ciicata baala koshkosh jettuunis rifata. Dhalooti guddinnii fi ilaalchi inni maarkistoota irraa dhaale walitti ida'amee yaada waaltummaa dimokiraasii inni hordofeef sababa ta'uu hin oolle. EPRDF maqaaf dhaabota afur irraa ijaaramee jedhama. Dhugaan garuu EPRDF fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay fuula lamaan dumbulloo tokko ta'uudha. Dhaaboti sadan sadarkaa hidhatamaan dhaattillee hin ilaalaman. Daafii kana cigaatota isaanii biratti dhaabota maxxannee jedhamanii beekamu. Dhaabni maxxannummaan gurra guddaa horate dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoodha. Sababni ijaarama isaatis Oromiyaatti ce'uuf riqicha amanamaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akka ta'uuf ture. Dirqama kanaaf akka solutti dhandhooname. Innis dirqama uumama isaatiirraa osoo hin maqin Oromiyaa keessatti Adda Bilisummaa Uummata Tigraay iddoose. Oromiyaatti aanee Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Orma Kibbaatti ce'e. Kunis erga Finfinnee to'atee booda. Ijoolleen sabootaa fi sablammoota kibbaa Sudaan garuu of eeggannoon kaadhimamanii gara uummataatti ergaman. Ijoolleen biyyoo sanaa keessumaa barnootaa fi leenjii waraanaa warri qaban hiree jalqabaa argatan. Isaan kun booda koree nagaa fi guddinaa, booda ammoo miseensota, qondaalotaa fi hooggantoota Adda Bilisummaa Uummata Tigraay naannoo sanatti dhandhoone SEPDF ta'an. SEPDF obboleessa isaa Dhaadiyoorraa homaatu hin wayyu. Harka Adda Bilisummaa Uummata Tigraayin dhandhoonamuu fi kaayyoo tokkoof abboomamuun wal isaan fakkeessa. Andam kan duraan maqaa EPDM jedhamuun yeroo dheeraaf owwaame dhiibbaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay irra bulcheen maqaa haaromfachuuf dirqamus umurii fi muuxannoo qabuun hidhatamaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraayin lakkaa'amuu danda'a. Andam dhaaba Amaara iddoosuuf Itoophiyaarraa Amaaratti mucucaatedha. Hidhatamaan ta'us aangoon tasuma Adda Bilisummaa Uummata Tigraayitti hin akeeku. Kanaaf jara arfan keessaa dhaaba mataan ofiin bulaan of gahan akkasumas hidhannoo yaadaa fi qawwee qabate Adda Bilisummaa Uummata Tigraay qofa. Hoogganni Adda Bilisummaa Uummata Tigraay hooggana EPRDF, mataan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay mataa EPRDF, waraanni Adda Bilisummaa Uummata Tigraay waraana EPRDF, dooyaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay dooyaa EPRDF, hariiroon alaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay hariiroo alaa EPRDF. Walumaa galatti Adda Bilisummaa Uummata Tigraay jechuun EPRDF jechuu ture. Kun ta'uun bu'uura shaakala abbaa irrummaa fi bulcha yeroo buuse. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay mataansaa miciree MLLT yookiin Marxist Leninist League of Tigraay irratti ijaarame. MLLT Adda Bilisummaa Uummata Tigraay keessatti qaama olaanaa murtii gurguddaa dabarsu jedhamee cicetama. Shaakalli sun booda EPRDFitti cehe. Dura dhimmoota murteessoo ta'an irratti Marxist Leninist League of Tigraay kallattii kaa'a. Achi miseensota, qondaalotaa fi hooggantoota Adda Bilisummaa Uummata Tigraayiif dhiyaatee irratti mari'atama. Cuunfaan marii sanaa barruun qabu olaanaa ta'ee EPRDFiif dhiyaata. Barruun qabu kun waan mataan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay itti amane qofa osoo hin taane cuunfaa sammuu isaatti waan fudhatamuuf harka rukkutanii dabarsuutu eegama. Kana booda osoo hoomaa hin sharafin akkuma jirutti gad baasuudha. Hojmaatii EPRDF dhuunfaan yaadame waloon hojiitti hiikamuun aadaa baratamaadha. Milkoomnii fi gufatni isaas adeemsa gingamaa keessatti feccoon sakatta'ama. Miseensi, qondaalli fi hoogganni ni gamaggamama, ni ceepha'ama, innis ceephoo buufata. Yoo kallacha warraaqsa dimokiraasii irraa maquutti ciicatame malaammaltummaan yakkame hidhaatti darbatama. Akkasitti finnooti waan ofii karoorfatanii saganteeffatan osoo hin taane waan gubbaarraa gaditti fe'amu raawwachuuf dirqamu. Finnooti godinatti, godinni aanaatti, aanaan gandatti akkuma jirutti waan federaalaa itti dhandhooname gad buusa. Kun garaagarummaa paartii fi finna gidduu jiru haqa. EPRDF keessatti paartii fi finni fuula lamaan dumbulloo tokkooti. Timjiin gargar isaan baasu hin jiru. Heerri federaalaa sun seera baas, seera ilaalii fi seera raawwachiis jedhee gahee fi aangoo qoqqoodee jira. Haa ta'uuti waltummaa dimokiraasii jalatti gahee fi aangoon isaanii takkaahuu gaadi'ame yookaan dhuunfatame agarra. Fakkeenyaaf manni murtii keessa seentummaa qaama mootummaa, qondaalota mootummaa yookaan qaama kamirraayyuu walaba ta'uu addeessa. Gama biraan ammoo pirezidaantii fi itti aanaan pirezidaantii mana murtii muummicha ministeeraan kaadhimame mana maree iddeessotaatiin raggaasifama.
Mataan mana murtii miseensa paartii ta'uu baatus amanamummaan isaa qaama isa muudeef ta'uu hin oolu. Haala kanaan abbootiin seeraas ta'an murtii isaan kennan keessumaa dhimmoota siyaasaa irratti kaayyoo naamusaa hin baabsummaa mana murtii hordofaa jedhanii amanuun gowwummaa ta'a. Kun poolisiis dhaabota dooyaas akkasumas dhaabbattoota noolaa hunda ilaallata. Mootummaan tokko olaantummaa karaa itti gonfatu keessaa dhaabota noolaatti dhimma bahuudha. Aangoon akka Antooniyoo Giraamskii ibsutti irree fayyadamuu fi fedhaan amansiisuu dabalata. Irreen afaan qawwee keessaa madda. Humni waraanaa, poolisii, dooyaa, milishaa fi kanneen kana fakkaatan hidhannoo amanamaa mootummaan itti hirkatu yoo ta'u, dhaaboti noolaa, manneen amantii, birookiraasii, waldoota noolaa, manneen barnootaa fi kanneen kana fakkaatan ammoo mala adda addaan olaantummaa mootummaa fudhachiisuuf ifaaju. Ida'amni irree fi fedhaa yoo ilaalcha waaltummaa dimokiraasiin dhuunfatame ammoo gurmuu bulcha yeroo hamaa fi abbaa irrummaa ijibbaachisaaf sababa ta'a. Bulcha yeroon irra guddaa utubaa aangoo afran waraana, dooyaa, dinagdee fi qubqabsiisa eenyu caalaa dhimma itti baha. Bulcha yeroo waaltummaa dimokiraasiitiin masakamu biratti hinbaabsummaa mana murtii fi dhaabota dimokiraasii waan jedhamu hiika hin qabu. Oduun akkanaa isaan biratti gurra duudaa irratti dhangala'a. Daafii kanaa dhaaboti dimokiraasii fakkeenyaaf mana murtii, boordii filannoo, dhaabota noolaa, waldoota noolaa kanneen kana fakkaatan osoo hin jaallatiin meeshaa siyaasaa ta'anii muraasota aangoo irratti uruursuuf wayyabatti roorrisu. Kun mallattoo eenyummaa bulcha EPRDF ture. Ilmichi gudeeda EPRDF keessaa dhalate Biltsiginnaanis aadama kana gajjabeessuu malee fakkeessaaf illee keessa deebi'ee waa fooyyessuuf hin xaarre. Aadaan gaggaba olaantummaa lafee fi ribuu abboota irree keessatti lubbuu horate abbaan irree sun Amaara, Tigree yookaan Oromoos ta'u tooftaa fi mala meeshaa ukkaamsaa ta'an hundatti dhimma bahuu lagataa jedhanii abdachuun yoo xiqqaate gowwummaa yoo guddate daallummaa ta'a. Hunduu aangoo maluuf hin malleef hunda of harkatti galfate kootama dirrittaa'aa ta'ee argamuu fedha. Impaayeras ta'uu federaala keessatti hanga abbaan irree bulchutti bilisummaa fi ulfinni ilmoo namaa wabii hoomaatuu hin qabu.